tuan mana tuan rabaru ay barbada miti odiitti badhaadhina kan jettu kun paartii kun waggaa 10 bittireetta jara kana ari'uuf deeman laal gowwaan ta'ina summaan oromoo kan jedhamu immoo abiyyi oromoodha lammaan oromoodha eenyu oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu hin danda'u namni walitti qabee galee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteet nagaadhaan geejjibuuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaaddarri ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade argite laal waan amma jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti otoo mangistiin kan tuqee otoo wattaaddarri dhaayee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekan dubar hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara diyaaspoora biyya kana warra abaa'oo dabalattee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaadarratti qopheessanii laal namichi addunyaarratti beekama namichi takdaan ministiriin kun gaafudhaan qophoofteessa maqadaqatuudhaaf jara kanaa jechaadha feesbuukii qabsoo jinnii otoo hin taane ani oromoodha gooftaa ogummaadha maalaadha shinaa namarraa waa gaafachaa opiidoon barade bilisummaa dheessee dubbattee beektu opiidoon kun bara opiidoon ani oromoon bilisumsa jettee kosiisinde bilbilaan amma koy waan sirritti hiikan dawwada deessee koy